yeroo tokko shamarran keenya dammaquu qabdu siniin jedha nam yeroo tokko baqa dammaquu qabdu yeroo mandumaa baqa shakkaa qofan ta'ina mesin yeroo mandumaa shakkitu qofan ta'ina yeroo tokko dammaquu qabdu yeroo waan akkasii sin quunnamu baqa dunuunfatteetti seenuu qabdachu ija kee lamaan qabattee xilliqitteetti gaafa galte sabooda achi keessa wal'aansoo qabdaa jechuudha yeroo mandumaa nama shakkuu hin ta'ina amma dhiira akkasii argatteetu ganaa isee kana mari'atta ganaa namoota garaagaraatiin mari'atta sirraa fudhatan amma yoo kun afaanii baasanii sitti mamiti otoo sirraa fudhatamiin daftee dhaqallalamtaa ittiin galtu si badhaase hooti isati kanaan dura miidhamte ilaale si badhaase bar sa kanaan dura miidhamte sa kanaan dura boosse sa kanaan dura gowwomfamte sa kanaan dura ganzamni kee nyaatame ilaaleetu gatii keessii kaffal yeroo gatii keessii kaffalamu immoo abshaala ta'uu qabda bar indee waan sii kenname tokko hin kunuunfatu taanaan sirkaa bada isaas dhufee sii kunuunsaaree sii kenna amma fakkeenyaaf ana waan baay'inaa kenneera waan inni mucaa naa kennee waan naa kennee osoo amma mucaa koo hin kunuunsutee waan mateetee godhatee mucaan koo na jalaa waan ta'e taati mana koos ton kunuunsutee manni koos na jala kana jechuudha erga sii kennamee harka kee irra ga'e kunuunfachuuf fudhachuudha so egaa nagaa siniif haa ta'uu akkam jirtu nagaa keessa nan baay'ee nagaa kiyya ramadaana guyyaa torban tokko geessa natti fakkaata jabaadhaa malee torbeen ni jalqabaa kun jabaatullee itti bartaniittu isa hafegaa akka ajaa'ibaatti xumurtu waaqni isin gargaaru humna siniif haa dabalu siniin jedha gara yaada fidee dhufetti isin dabarsa YouTube kiyya faara warri taatan subscribe godhaa viidiyoo kiyyallee like godhaa egaa waan an qabuu fi waan an beeku isinirraa takka hin irranfanne hin irrifadhusi hin qusadhusi isin garuu like naa gochuu hin dagatina viidiyoo kiyya gadhumaa naa daawwadhaa siniin jedha please unda keessallee fi kun barumsa ajaa'ibaa ta'a dhuguma siniin jedha waan akkanaa isin mudate gara seenaatti nan darba seenaa darbeedhasi amma waan keessa jirtutti deemuuf kan jirtudhasi wanti kun akkam seetanii mucaan kun jalqaba naannoo waggaa 4 kan isheen hojjette biyya Arabaa akkuma namoonni kaanuu gowwomfamanii shamarran warra kaanii amananii baay'ee kun gowwomfamuu hin jedhamu amanuudha erga jaallattee amantee moo waan barbaadde goota waan ta'eefi gowwomfamuun jedhamu baay'ee yeroo baay'ee nutu gowwummaatti fudhata malee ati nama amantu nama jaallattu tokko waan hunda keetti kennita maayechuu miti jechuudha kanaaf akkuma kanaa nama tokko jaalallee qabdii hiriyaa qabdii garuu walii galanii waan garaagaraa naa raawwadhuu naa hojjedhuudha nama dhufutti waggaa 4 hundumaa kan hojjette isatti ergaa turte egaa hin milkoofne inni garuu waggaa 4 yeroo isheen guututti sabbar zeenaatti mechuudha nama biraa fuudhee dhageessee uumamiteetteetu dhiistee baay'ee gadditee abdii kutannaa keessa galtee uumaa gochuu hin danda'utte hojii ishiitti fufti jechuudha humaa tokko namas ilaaluun barbaanne baqa jireenyuma akkana dunuunfatanii jiraatan tokkotu jiraattu egaa waaqni immoo nama kamiifiyyuu haqqii yookaan dhugaasaa hin makaffala karaa gadiisaa ta'u karaa olii samiirranis haa ta'u lafa keessaanii waan ta'eesii kaffalama jechuudha kaasaa wanti jedhamu jira afaan oromoodhaan kaasaa maalidha gatii kaffaluudha kaasaa namaa kaffala waaqayyo nama kamiifiyyuu jechuudha namni sirraa haa nyaatu seexanni sirraa haa nyaatu kun beekamaadha waaqayyo sii kaffala maaliifi waaqni keenya waaqa namaa kaffalu waan ta'e waaqa namaa kennu waaqa ijaa namaa bahu waan ta'eefis namaa kaffala siniin jedha mucaa kana gaa osoo jiraattu nama tokko faana wal barti nama tokko faana akka tasaa wal barti hinuma haasa'u adeemsa keessaa hinuma haasa'u akkuma beektumti akkuma hiriyoonni waliin haasa'anitti waliin haasa'u yeroo hundumaa dhufee faana haasa'a faana kolfee haasa'a bilbilaafis ጓደኛ beektumti akka hiriyootan dubartoota akka hiriyaa dubartii hiriyaa dhiiraatti jalqaban jechuudha dura bakka akkanumatti haasa'u hojii seenaan jira jedha maal ta'an jira jedha ituma jedhu holmaasaa hundumaan barte mucaan kun akka konkolaataa qabullee barte bakka adeemsa keessa jechuudha konkolaataa mataas akka qabu barte manallee akka qabu ni barte
mana isaa keessa taa'ee viidiyoodhaan faana haasaa guyyaa tokko bakka wandumaa isaa qorattee fixxee namni kun jechuudha bakka nama qabeenya qabu akka ta'e illee barte jechuudha. Soba osoo hin taane ishees shawwadoo osoo hin taane dhuguma isaa barte isa booda maal jedhaan seetanii otoma haasaanii baay'ee haasaanii takka turanii bakka walitti galuun jiramti. Kofa walitti galuu kan jedhamu tokko jira wanti keessa jechuudha maqaan isaa maatisii keessa jechuudha. Jarri kun yaadaan baay'ee walitti galanii isa booda namni kun akkana jedhan osoo dhuftee waliin jiraanne maal rakkoo qabaa bakka anaafatti baay'ee waliin haasofne baay'ee walii gallaa maal rakkoo qaba osoo waliin jiraanne dhuftee atis maal faayidaa qaba achi teessee ani garuu nama of dandeef irraa hafedha hojii mataa kiyyaan qaba mana mataa kiyyaa qaba konkolaataa mataa kiyyaan qaba yeroo jedhuuni durayyuu barteetti garuu gaaffii ajaa'ibaatti ta'e mucaa kanatti jechuudha. Yeroo tokko waan akkanaa yeroo kanatti milkaa'ee dhufuusi gaaffii namatti ta'a baay'ee. Yoo akka mataa hoqqatee of hooqaa wayii dhufeesi borsaa qullaa dhufees gaaffii namatti ta'a. Yoo akkanatti dhufees gaaffii namatti ta'a. What we shall do? Maal gochuu qabna ree? Okay, waan gochuu qabdan sinitti namaa. Egaa mucaan kun baay'ee gaaffiitti ta'e gaaffii gaafachuu jalqabde. Ati nama kana nama of gahee nama hojii kee qabu nama yeroo muraasa milkaa'ee ijoollummaadhaan umurii kana keessatti nama qabeenyi horatee yoo xiqqaate namni kun nama waggaa 37 38 akkanan ta'a jechuudha. Yaaga baay'ee gaariidha umuriin isaallee gaa'ilaa fi nama baay'ee gaariidha jettiin jechuudha. Haga yoona akkamii ati hin fuuneesi akkamii daa'imallee hin godhanne akkamitti daftee milkooftee maal jettiini. Egaa namni kun maal jedhaan seetanii qabeenya isa kaanii maatii kiyyarraan hirmaadhee isa kaan immoo argumanii hojii eegaleetidha jedhanii abbaan keenya waan boqatee fi haati keenya nu hirtee ijoollee 3 malee hin qabdu waan ta'eef qabeenya abbaa kiyyaatuma jirruuti nu kennamee jira isadha jedhanii. Haa ta'uuti ishii akkamittiin ammati haga yoonaa kan amma yoonaa kan humaa hin godhanne jettiini. Ani jedhaan nama tokko faana walii galeen ture waliinis jiraachuu jalqabeen ture waan baay'ee wajjin ta'een ture jedha. Mucattiin kun garuu jedha osoo waliin jiraannu mucaa tokko deesseetti. Mucaa sana garuu guddisaan jiratti gaafatamummaadhaan. Isheen immoo ani gana gaa'ila keessa hin jiraadhu gana baradhee iddoo guddaa ga'uun qabaa jettee yeroo sanatu akka hirmuyyummaatti jiraannuuti ulfooftee erga deessee immoo koottuuti jiraadhu waliin jiraanna bakka yeroo jedhu hin diddee. Yeroo isheen iddu immoo ani haati koos jirti waan ittiin guddisamus jira waan ta'eef mucaa kiyya naa kenni jedheen isheellee akka isheen itti of dandeessuuf waan baay'ee godheefin geggeessee mucaan garuu haadha kiyya bira jira. Riyaalitii jirudha kun uftee waan ijaanis arguu dandeessudha. Gaafa dhuftullee akkanumaan arguu dandeessa. Isheen garuu maatii sooressaa waan taateefis mucaan anumaa kennite kun ammallee barumsa guddaarra jirti. Maatiin ishee hin barbaanne waan ta'eef jedha. Iftoominaa itti himachuudha. Mucaan kun amma bakka yaada lama keessa galtee hin shakkitin sodaattes isa booda hiriyaashii tokko faana ni mari'atti. Hiriyaashii akkanumannaa itti himtu hiriyaashii yeroo ma'aam kana dhiisuun qabdu yoo dhiiste ta'e illee ana faana wal barsiisi jettu seetani dhuguma kun akkoo irraa fudhachuu dhuma qaba. Isheen hin barbaaddu taanaan maaliif darbare? Namni akkana namni si jiraachisuu danda'u namni waan hundumaa fuulii ta'ee jiru nama darbuu hin qabu bakka fataatti jechuu qabda. Kanaaf sila yeroon dhufeene akkas jechaa dhufe beektu akkas jechaa feetu karabaataa hidhattee waan barbaadde godhattee jiraachuu maali beekta qaati baay'ee dadhabdee mana namaa dadhabaa turte mana arbaa dadhabaa turte ganzabni kee nyaatamaa ture humni kee nyaatamaa ture. Kanaaf isin jedhe dura naannee sii deebi'aa kanaaf yeroo sana immoo dammaquu qabdaa jedhe shamarran keenya. Egaa obboleettiin kun hiriyaashiiti yoo mari'attu kanammaa dhiisitoo ijoollee qabaachuu isa 3-4 qabaate maal si dhibe siinii ofii mana qobaatti qabaa ijoolleen mana haadhaa jiru achitti gargaara
Ofirraa hafaadha namni kun maaltu si dhibe waa'ee ijoollee isaa yoo ati dhaqxee kan kee deessee ati fataa hin jettu. Bakka nama akkasii argameetu namni iftoomina qabu argameetu waa'een ijoollee mucaa qabaachuusaa maal ta'a namni kamuu yeroo kamittuu dahuu danda'a. What is wrong jettiin garuu nama kana of hin dabarsiini. Yoo of dabarsite ta'e immoo itti na dabarsi kan jedhamus jira. Kanumaan ana bira dhufe yaanni kun maan hiriyaashii miti. Yaa miidiyaadhaan na beekti waan ta'eef riyaalitii jirutti himaa jechuudhaani. Kanaafuu akkuma dhageessan seenaan kun jechuudha. Kanaaf mucaan kun bitaa mirga isaa wallaaltee jirti. Namni kun garuu yeroo dhiyootti kootutti jireenya waliin eegala jedhee sheermoon shakkiti. Akkamitti akkas ta'a jetti sodaatte jechuudha. Egaa ani tokkoffaan ati nama baay'ee miidhamte. Nama namni si gowwoomsee sirraa nyaatee sababa ati amantee fi sababa jaallattee fi gowwaasi godheetu maallaqa sirraa nyaatee hamilee kee cabsee abdii kutannaa keessa si tursedha. Kanaaf amma yerootti gatiin kee si kaffalamudha. Amma yerootti maallaqni kee kanaan dura namni sun nyaate si deebi'udha. Karaa fedheeyu si deebi'a. Atamma dhaqxee mana sana kee jiraachuu jalqabna qabeenyi hunduu kan keeti. Because haadha manummaa fi abbaa manummaatti seera guutaa ijoollee hindeessa bakka kan keeti. Feetu karaa gadi raftaa feetu karaa olii raftaa jechuudha. Kanaaf habibti kee namni akkanaa yeroo si mudatu hin sodaatina, hin shakkina, dhuftanii ilaaltu bara. Waan hunduu kan isaa ta'u garuu hin mirkaneeffattu. Waan hunduu maqaa isaatiin ta'u hin mirkaneeffattu. Na sobe immoo dhugaa dubbate jechuudha. Manni kun kan kootu jedhee yeroo dhaqxee mana isaa yeroo dhaqxu waan hundumaa bifuma amala qabeessaan bifuma jaalala ta'een qabeenya iddoo sana jiru kaartaa ilaaluu dandeessa maqaa isaa akka ta'e. Waan hundumaa akka ta'e ilaaluu dandeessa konkolaataa kan koo jedhamni maqaa isaa akka ta'e libreen waan hundumaa cheekii naa godhi ani nama akkanaati na amansiisi yerootti dhuguma namni sun si amansiisa jechuudha dhugaa yoo ta'e sirrii yoo ta'e adeemsuma sana keessayyuu hin bartaa jechuudha. Ergi kana ta'e booda gara seera qabeessaatti of fiddee gaa'ela kee seeraan akka seeraatti godhattee jireenya kee eegalta. That is all. Kanumaa jechuudha. Sabooda waanuma tokko ulaagaa tokko malee maalii tokko malee mucaa da'uudha. Qoricha tokko malee marfee tokko ta'a filibeerii tokko malee mucaa da'uudha. Akka galteen. Sabooda ati mangistiidha baqa. Mangistii dubartii jechuudha. Mootii dubartii taataan siin jedha. Kanaafuu hin shakkiini, hin sodaatiini, kottu ilaali. Hiriyoonni kee itti darbanii si jalaan janajjaniin otoo itti si jalaan darbiin dafitti heerumisiin jedhaan kana. Shamarran warri kaanis immoo namoonni akkanaa yoo isin mudatee namni akkanaa isin mudatee dhuguma namni dura walitti dhufaa addaan isin baha. Isinuu nama meeqa faana walitti dhuftanii addaan baataniittu. Nama meeqa faana walitti dhuftanii isinii mijaa'uu didee addaan baataniittu. Innis akkanuma waan tokko wal dhabanii addaan bahuu danda'u. Kanaaf namni akkanaa yoo isinitti dhufe namni akka kanaa yoo gaa'ilaaf isin barbaade dhuftanii ilaaluudha maan baasii maalii baastu. Yeroon keessan waggaa 4-3 darbitanii dhuftanii deebi'uufis ni dandeessu. Dhuftanii ilaaluu cheekii gochuu dandeessu. Waan hundumaa qabatamaadhaan jechuudha. Egaa kana isiniin jedhaa yaadaan fidee dhufe kanadha hundi keessan irraa barattu jedhee abdiin qabaa. Thank you so much.